adoolessa 10,2026 oduu sibuunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Lammiileen Afrikaa Kibbaa manarra deemuun godaantota manaa baasaa jiraachuun gabaafame. Gareen lammiilee Afrikaa Kibbaa farra godaantotaa ta'an kamisa kaleessaa jechuun adoolessa 9,2026 lammiilee biyya alaa manneen isaanii magaalaa Johannesburg keessaa humnaan gadi baasuun poolisiitti dabarsanii kennaa jiru. Kunis hiriira mormii jabaachaa dhufe kan hawaasa keessatti sodaa uumee fi hariiroo biyyoota tokko tokko waliin jiru taatee qoree ta'uu gabaafamaa jira. Kutaa magaalaa guddicha Johannesburg kan ta'e Alexandria keessatti oduu gabaasaan Reuters hiriirtonni ulaawwan cabsuun gara manneen godaantotaa seeraan alaa keessa dhokatu jedhanii shakkanitti yeroo gadi seenanii argeera jechuun ragaa ijaan arge ibseera. Isaanis namoota to'atanii gara konkolaataa poolisiitti geessaniiru. Isaan keessaas dubartii fi daa'imman xiqqaan lammummaa Maalaawii qaban keessatti argamuu jedhe oduu gabaasaan sun. Namni biraa hiriirtota sanaan qabame tokko biyyattii keessa seeraan kan jiruu fi waraqaa galmee seera qabeessaa kan qabu ta'uu Rootersitti dubbateera. Lammummaa Zimbaabuwee kan qabu Total Mahalang eeyyama addaa Zimbaabuwee ZEP kan jedhamu lammiilee Zimbaabuweef kennamu akka qabu hime. Total eeyyama ZEP nama qabudha jedhe. Eeyyamni kunis lammiileen Zimbaabuwee hedduun Afrikaa Kibbaa keessa akka jiraatanii fi hojjetan kan taasisudha jedhe. Gama biraan Soweto keessatti hiriirri farra godaantotaa kan geggeeffame yoo ta'u, hiriirtonni shimalaa fi alaabaa qabachuun mana namaarra deemuun godaantota galmee hin qabne jedhan barbaadaa turan. Hiriirawwan kamisa darbe sanaan asxaawwan barreeffamaa hiriira nagaa jedhu kan maxxanfatan yoo ta'u, sana booda hojii godaantota mana namaarra deemuu adamsuun barbaachuun kan keessatti raawwatame ture jechuun Reuters gabaaseera. Ameerikaan Siiriyaa tarree shororkeessummaa keessaa baafte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii qoqqobbii gareewwan shororkeessummaa deeggaruun Siiriyaa irratti kaa'amee ture kaaftee jedhan. Ameerikaan Siiriyaa tarree ispoonsaroota mootummaa shororkeessummaa jedhaman keessa galchitee turuun ni yaadatama. Amma immoo Sooriyaa tarree kana keessaa baaseeraa jette. Pirezidaant Tiraamp tarkaanfii sana kan fudhatan pirezidaantii Siiriyaa Ahmed Al-Sharaa waliin Turkii Ankaaraatti erga wal arganii booda akka ta'etu himama. Tiraamp yeroo sanatti Siiriyaan hoggansa Al-Sharaa jalatti tasgabbaa'aa akka jirtuu fi biyyattiin daandii guddinaa irra akka jirtu dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Roobiyoon ibsa miidiyaaleef kennaniin pirezidaanti Tiraamp Sooriyaan tarree kana keessaa akka haqamtu koongirensii beeksisaniiru jedhan. Ameerikaan Siiriyaa tarree kana keessaa baasuu ishee qoqqobbii daldalaa fi investimentii idil addunyaa Siiriyaa irratti kaa'ame ni kaasaa jedhama. Dabalataanis Ameerikaan biyyattii deebite ijaaruufis ni gargaarti jedhameera. Sooriyaan bara 1979 irraa eegalee tarree shororkeessummaa Ameerikaa keessaa kan turte yoo ta'u, tarkaanfiin Tiraamp hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuuf fudhatan kun tarkaanfii isa guddaa akka ta'etti ilaalamaa jechuun Reuters gabaaseera. Balaa ibiddaa Ispeen keessatti mudateen lubbuu namaa darbuun dhaga'ame. Balaa ibiddaa bosona Ispeen keessatti mudateen namoonni 12 lubbuu yoo darban kanneen 23 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabame. Namoonni 600 ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Ibiddi bosona naannoo Almeeriyaa keessatti uumame jalqaba Los Galardos keessaa kan ka'e yoo ta'u, kunis handaara galaanaa Meditiraaniyaa irraa kiiloomeetira muraasa gara keessaatti fagaataa jedhame. Bulchitoonni naannoo Andaalusiyaa kan kibba bahaa Ispeen akka jedhanitti ibidda akkas nama gaddisiisu qabatanii akka hin beekne ibsan. Ispeen keessatti ji'a waxabajjii darbe qofa namoonni 1,000 caalan sababa ibidda kanaan lubbuu dhabaniiru. Hojjettoonni balaa tasaa fi loltoonni biyyattii ibidda bosona kana keessaa dhaamsuuf bobbaafamaniiru. Aangaa'onni biyyattii akka jedhanitti ibiddi ka'e sun kutaa bulchiinsa Almeeriyaatti bosona hektaara 3,000 gubeera jedhan. Ejensiin ittisa balaa naannichaa ibidda kana dhaamsuuf hojjettoota 178, injiinaroota ibidda dhaamsan 9, heelikoopteroota 7, xiyyaarota 6 bobbaasuu beeksiseera. Waraanni Ispeen kutaalee Almeeriyaatti loltoota 220 fi konkolaataa 70 bobbaasuu beeksiseera. Ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez ibidda kana dhaamsuuf qabeenyi meeshaa fi humna namaa Ispeen guutuu keessa jiru hundi hojiirra oolaa jira jedhan. Sanchez fuula X isaanii irratti akka ibsanitti bulchaa naannoo Andaalusiyaa Humaanaa Moreenoo waliin kan dubbatan yoo ta'u, erga ibiddi sun ka'ee kaasees lamaan isaanii waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Akka waajjira odeeffannoo balaa ibiddaa bosona Awurooppaatti waggaa darbe keessa qofa Ispeen keessatti lafti hektaara 300,000 fi 93,000 ta'u ibiddaan gubateeraa jedhan. Oduma wal fakkaatuun Chaayinaatti balaa ibiddaa warshaa kophee irratti mudateen lubbuun namoota 28 darbe. Kibba bahaa Chaayinaa magaalaa Jinjiyaangitti balaa ibiddaa warshaa kophee irratti mudateen lubbuun namoota 28 darbuun himame. Balichi gamoo Hiyuuting Fiichar irratti kan mudate yoo ta'u, wayita balaan sun ka'u namoonni 240 ta'an gamocha keessa akka turan himameera. Pirezidaantiin biyyattii Xi Jinping dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniin balaan mudateen miidhaa guddaan qaqqabuu dubbataniiru.
balichi ariitiin to'atamuu fi hojii lubbuu baraaruuf ogeeyyiin 500 ol bobbafamus ibsaniiru. Ka'umsi balichaa ariitiin akka qulqulleeffamuu fi namoota miidhaa qaqqabeef sababa ta'an akka gaafataman ajaja dabarsaniiru. Jinjiang kopheewwan ispoortii addunyaa 120 kan itti oomishamu yoo ta'u magaalaa kophee chaayinaa jedhamuun akka waamamtus BBC'n gabaaseera.